Iraan akkuma dhaadatte aleellaa Yuunaayitid Isteet irratti raawwattee haaloo ba'uu eegalte miidiyaaleen Iraan humni warraaqsa biyyattii buufataalee waraanaa Yuunaayitid Isteet kan Iraaqii fi Kwaatar keessa jiran misaayilaan aleeluu gabaasan. Galaana Balaay gabaasa dabalataa qaba. Ameerikaan sanbata halkan keessa buufataalee niwukileeraa Iraan haleeluu hordofee pirezidantiin biyyattii haleellaa US kana haaloo bahan malee akka hin dhiifne dhaadatanii turan. Pirezidantiin Iraan Masud Pezeshkian US weerara raawwatteef deebii argachuu qabdi jedhan. Pezeshkian itti dabaluun biyyi keenya doorsisaa fi hacuuccaaf gonkumaa harka waan hin kennineef weerara itti dhufeef deebii sirrii kennuun waanuma jiru jedhan. Pezeshkian yaada kana kan kennan dilbata ture. Galgala kana immoo Iraan akkuma jette buufata waraanaa US naannoo baha giddu galeessaatii qabdu haleeluun gabaafameera. Reuters fi AFP'n magaalaa Dohaa keessatti sagaleen dho'insaa dhaga'amu gabaasaniiru. Miidiyaaleen US ammoo Iraan buufataalee waraanaa US Qatar jiranitti misaayila dhukaasuuf qophaa'aa akka jirtu gabaasanii ture. Haleellaan kun buufata waraanaa US Al-Awdiyeedii jedhamutti argamutti raawwatame. Sa'aatiiwwan dura immoo embasiin US Qataaritti argamu lammiileen Ameerikaa hanga beeksisni biraan dhufutti bakka dahoo akka turan dhaamee ture. Ergaa kana boodas Ministeerri Haajaa Alaa UK lammiilee isaaniin Qataar jiraniif ergaa wal fakkaatu dhaamaniiru. Qataar yeroodhaaf balaliin kamuu samii isheerraa akka hin dabarre dhorkitee ture. Miidiyaaleen Iraan waraanni biyyattii misaayilaan Qataar haleeluu ibsaniiru. Miidiyaaleen biyyattii Iraan humna jabaan US irratti tarkaanfii fudhachuu eegaluu gabaasaa jiru. Maddi oduu Tasniim kan Iraan haleellaan eegdota warraaqsaa Iraan misaayilaan buufataalee waraanaa US Iraaqii fi Qataar jiran irratti xiyyeeffachuu gabaaseera. Battala Ameerikaan Iraaniin haleeluu jalqabdetti yoo Iraan haaloo ba'uu jalqabde waraanichi kallattii hamaa qabata yaaddoon jedhu uumamee ture. Erga waxabajjii 13 Israa'el Iraan irratti haleellaa bantee kaasee namoonni 500tti siiqan ajjeefamuu ministeera fayyaa waabeeffachuun TV'n Iraan gabaaseera. Itti dabaluun namoonni 3,000 ol ta'an ammoo madaa'aniiru jedhe. Haleellaawwan haarawaa dhiyeenyaan Israa'el buufata niwukileeraa Fordoo haleeluun gabaafameera. Maddeen oduu Iraan Irnaaf Tasniim jedhaman qondaalota mootummaa waabeeffachuun akka gabaasanitti buufanni niwukileeraa Fordoo ka bulchiinsa Qoom keessatti argamu haleelamee jira. US buufata niwukileeraa Fordoo dabalatee buufataalee niwukileeraa 3 haleeluun ishee ni yaadatama. Pirezidantiin US Doonaald Tiraamp haleellaan US gaggeessite milkaa'aa fi wiirtuu gabbisa niwukileeraa Iraan guutummaan kan mancaase ta'uu ibsanii ture. Iraan erga ganama kana Israa'el keessatti misaayila dhukaafteen booda namoonni 8,000 ibsaa dhabaniiru jedhan ministeerri anniisaa biyyattii Eelii Kohan akka jedhanitti aangawoonni yoo elektiriikni adda cite miidhaa geessisuu danda'uuf dursanii qophaa'uun sa'aatii 3 keessatti akka deebi'uuf dursanii hojjetaniiru. Waraanni Israa'el Teheraan keessatti iddoowwan mootummaa Iraan waliin hidhata qaban humna kanaan dura argameen beekne ittiin jedheen rukutaa jirraa jedhe. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatz ibsa kennaniin abbaan irree Iraan ni adabama haleellaan humnaa guutus itti fufaa jechuun akeekkachiisaniiru. Humni waraanaa Israa'el haleellaa Iraan irratti gaggeesseen buufataalee xiyyaaraa 6 haleeluun xiyyaarota waraanaa Iraan 15 mancaasuu har'a beeksiseera. Waraanni Israa'el fuula X gubbaatti akka barreessetti buufataaleen xiyyaaraa kunneen kan haleelaman lixa giddugaleessaaf ba'a Iraan keessa. Ammoo gaaffii ogeeyyii fayyaa laaffisuuf dhimmi jedhus shakkisiisaadha. Gaaffii ogeeyyiin fayyaa dhiyeessan hordofe kanaan mariin baay'een taa'ameera. Mariin ogeeyyii fayyaa akkuma marii qaamolee hawaasaa waliin taa'ame birootti waamame. Nuti garuu mariin ogeeyyii fayyaa walgahii qofaan akka goolabamuuf osoo hin taane dhimmichi yeroo gabaabaa fi dheeraa keessatti akkaataa itti furamu waliigaltee qabatamaadhaan akka mallatteeffamu barbaanna. Mariin kun koree qabaate wanta qabatamaa mul'atu arguu barbaanna ture. Mariin taa'ame garuu maal akka ta'e guutummaatti hin dhageenye. Ogeeyyiin fayyaa ministeera muummee waliin marii irratti hirmaatan ni jiru. Marii kana irratti yaada addaan qabna. Waldaan isaanii marii kana irratti hirmaachuu akka qabu irra deddeebiidhaan kan dubbatu obbo Mallasaan sababa dhorkamaniifis himaniiru. እኛ በ26 ነው የታገድነው ግንቦት 26 የተሰጠን ምክንያት አንዳንዶች Caamsa 24 waldaa keenyarra dhorkaan kaa'ame. Sababni nutti himame garuu baay'een isaa amansiisaa miti. Chaappaa sobaatti osoo nuti hin gargaaramin chaappaa dharaatti gargaaramtan nuun jedhan. Kan biraa yaa'ii waliigalaa taa'uu diddan jedhan. Himannaan akkasii waggaa tokko kanneen turanidha. Himannaan kunneen itti yaadamaniitu kaafaman jenna. Himannaan dhiyaate kun rakkoo keessoo waldaa keenyaa miti. Rakkoon teeknikaan biras jira garuu mariidhaan furamu. Dhaabbata kamirraayyuu gadi akkaataa hin taaneen deeggaraa turre. Waldaan kun ogeeyyii fayyaatii fi deebiin qabatamaa akka kennamu dhiibbaa uumaa ture. Himannaan dhiyaates gaaffii kaafneen wal qabata jedheen yaada. Akeekkachiisni osoo nuuf hin kennamin waldaan keenya dhorkame jennee iyyanneerra. Dhorkiin nurra kaa'ame akka nurraa kaafamus gaafataa jirra. Dhaabbatichi jiraachuun ogeeyyii fayyaaf barbaachisaadha. ከሌሎች አካላትም ጋር እያወራን ነው። ነገሮች ስሙዝ እንዲፈቱ ተቋሙ መኖሩ ለጤና ባለሙያ አስፈላጊ ነው።
Dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo waajjira isaa muummee gullallee jiru waggaa 5 dura humnoonni mootummaa humnaan akka keessaa baanuu nu godhee jedhutti deebi'uu beeksise. Hayyu dureen dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa sagantaa saaqamuu waajjira kanarratti haasaa yoo taasisan haala itti waajjira isaanii kana gadhiisan yaadatu. Hojiitti dhufnee yoo jiru adoolessa 2020 humni poolisa federaalaa bittaa tokko ol ta'u dhufee mana koo marsee fooqii tokko haaraatu ijaaramaa jira. Mana koo fuuldura fooqii sana hunda okfaa godhanii qabatanii karaarra bitaaf mirga qabatanii ajajoota isaanii dhufanii manaa kan ba'anii guyyaa irraatii kaasee manaa ba'uu dandeessu. Eenyurraa hidda warra mootummaa warra nu eegantu jiranii isaanuu eeyyama maalii qabdu seenaa jedhanii isaanuu seeraan gaafachuu yaadanii haa ta'utti ajaja jedhanii seenanii ba'uu dandeessu. Isaanis ofirraa isaanii ba'uu dandeessu namni seenuu hin danda'u jedhan. Kuni adoolessa 17 adoolessa 24 2020 interneetii fi moobaayilii foon telefoon waan kana fakkaataan hundi isaanii narraa cufaman mana koo keessa. Kan koo qofaa otoo hin taane ijoolleen na waliin jiran. Kuni adoolessa 24 2020. Adoolessa 26 fi 27 ijoolleetu dhaamsaan nu gahee waajjira kana keessatti kanneen nurraa fottoqan qaifii isaanii qopheesse mootummaan kan qopheeffate humna poolisaan deeggaree eegumsa godhee fi gareen isaanii miseensota keenya miseensota hoogganaa beekanii walgahii waamanii waamsisanii walgahiitu waamame jedhanii dhufanii gareen isaanii warri kaan immoo waan hojjetu beekaa poolisaan deeggaramanii waajjira kana keessatti walgahii kana dhaaban. Hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waggootaaf uummatatti mul'atan hin beekan. Yaalii BBC'n irra deddeebiidhaan dhimmoota adda addaa irratti isaan dubbisuudhaaf yaale deebii haala mijataa keessa hin jiru jedhu kennaa turan. Obbo Daawud turtii isaanii waggoota darbanii sirna kana irratti ifa yoo taasisan mana kan baane dhorkamuudha dubbatan. Waajjira kana keessatti hagayya tokko 2020 humna poolisaa piikaappii 2 guutuu as keessaa humnaan baafame. Har'a 2022 waggaa 5 ta'uudhaa fi deeggartoota keenya wajjin uummata waliin jaarmiyaa kana jiraachisuun haala barnootaa keessa darbitanii asii nu geessan akkasumas immoo kanneen nurra dhaabbatan hundaa. Qabu yookaan oromummaa irratti sabboonummaa qabu nama uummata kanaaf quuqamu jechuun homantaaneen irratti duulamaa homantaanee jejjedhamu. Ati abbaa feete deeggaruun sun dirqamaa miti abbaa feete deeggaruun mirga keeti. Ammoo nama arrabsuu fi nama qeexxee waan hin taane maqaa namarraa kaa'uun hin barbaachisu. Maaliif waan baruu fuula kan namaa kana dura waan dhaabbattu jechuudha. Uummanni uummataa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya namni waa beeku waan baruusis ni beeka waan irraas ni beeka ta'uuftus ni beeka. Gartee ilmi namaa waan takka waan hundaayyuu ariifatee waan dubbatu ni qusata. Qusannaa ilmi namaa kun namni waa baratee fi namni beekumsa qabu waan hunda qusachaa haasa. Hambifachaa haasa. Beekumsa isaa waan madaalee bakka isaa madaaltuu dhaabbata. Bakka isa madaaltuu dubbata. Akka isa madaaltuu dubbata. Akkuma argee gadi naqu. Gadi naquun boruu si gaabbisiisa. Boruu si qaanfachiisa. Mee ilma namaa kana yoo laalte hundinuu warri baratee warri barumsa fixee sammuun isaanii ol kute hundinuu mee walumaan haa ilaallu. Numarraayyuu qabatee warra sammuun bilchaatee warra sammuun akkasi kute suni onlaayina kanarraa hin iyyu. Barreeffama isaanii yoo argite yeroo takka
jecha gaarii takka namaa ibsa. Jecha gaarii takka ka furmaata qabu namaaf ibsa. Ammoo yoo akkanumatti akka hara sareetitti asumarraa walti dutaa, walti iyyaatu akkanuma akka deemnu beekumsa keenyallee furmaata nuun ta'u walti duuchitii yoo taatee fi walqeequu qofa yoo taate malee wanni nu Oromoon asirraa furmaata waliif kennu yoo jiraate waluma qeennee kaan ol baafnee kaan gabbuusnee kaan cirree kaan nyaannee kanuma baqqaa. Kana wal godhuun ammoo faayidaan inni uummataaf bahu yookaan uummataaf kennaa fi faayidaan uummata Oromootiif bahu maal akka ta'u jara keenya wallaalaas of godhuun hin barbaachisu. Beekaallee beektus beekaa qiyaasa dabarsanillee of godhuun hin barbaachisu. Likkimatti deemuun nu barbaachisa. Jarjaruunis nu hin barbaachisu. Suuta deemuunis nu hin barbaachisu. Hundumaafuu jiddu galeessa godhannee yoo deemnee hedduu gaarii ture. Nuyi jarjarraa akkuma argine waa darbanna. Nuyi jarjarraa akkuma argine waa haasoyna. Waa iyyina. Wama beeynu takka ol baanee waan uummata keenyaaf faayidaa qabu takka yookaan jechuma gaggaarii takka waan uummata keenyaaf furmaata qabu. Gara laafummaadhaa fi beekumsarra akka furmaata agartee uummata ilma namaati kanaa fi barumsa ka ta'u. Yoo kana dabarsine silaa onlaayina kanarrallee wayi gaarii waa irraa fudhanne jeetii yaada. Garuu nu ol guddatte beekumsi nu baranne barumsi nu baranne irra guddaan kan wal arrabsiitii fi walirra duulitii fi kaan ol baafnee kaan gabbuusuu fi shuumii shaarii waan akkasii girrisuudha kanuma mala. Kanuma malee wanni nu baasa takkallee waan hin jiru natti hin fakkaatu. Asuma keessa teenneetuma walirratti gartee duuluudha kaan wal buufnee kaan gabbuusuudha. Kuni maaliif nu barbaachisaa? An kanaa